Magaalaan tun biyya Itaalii keessatti kallattii kaabaan argamti. Maqaan magaalaa tanaas Veenas jedhama. Warri magaalattii Veeniziyaa jedhamanii waamamu. Magaalaa jiraattota 200,000 fi 7,660 of keessaa qabdu tun konkolaataan qorichaaf osoo barbaadamee argachuun hin taatu. Kana namni dhagihe magaalattii keessa jiraataan maaliin socho'aa gaafi jedhu kaasuu mala. Magaalaa Veenas keessa namni hunduu taaksii yabalaatiin socho'a. Magaalattii uumaan bishaaniin faayera waan ta'eef Veenas keessa konkolaataanis daandiinis hin jiru. Magaalattii keessa namoonni socho'uu barbaadan lafa bishaan gadi fageenya baay'ee hin qabnetti kophee bishaan yookaan buutsii dhedheeraa fayyadamuun imalu. Namoota dhukkubsatanii fi hatattamaan gara mana yaalaa dhaquu qabaniif immoo yabaloonni ambulaansii haala addaan hojjetamanii jiru. Magaalaan tun odola namtolchee 117 fi riqichoota 400 suphamte. Veenas turistoonni baay'een magaalaa heddumminaan daawwannaaf filatanidha. Cidha isaanii kan achitti gaggeessanis akkasuma danuudha. Fulbaana 2023 irraa eegalee turistoonni daawwannaaf gara magaalattii dhufan kaffaltiidhaan akka galan ta'eera. Kun immoo magaalota addunyaa keessaa daawwannaaf kaffaltii eegalte kan jalqabaa ishee taasisa. Magaalaan tun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2021 hin dhindhimti jedhamee eeggamaa turus garuu taateen kun hin muudannes hin mul'annes. Magaalaan umurii dheeraa qabduu fi bara 413 hundoofte tun ammas bara 2100tti akka dhindhimtu qorattoonni raagaa jiru. Kan umuriin bubbulee dhugummaa taatee kanaa kan ilaalu ta'a. Veegii Itaalirraa waabeeffanne.